Akkam jirtu maatiiwwan lammii Global Media har'a dargaggeessa Itoophiyaa hojii YouTube'dhaan miliyoonar ta'e tokkoon wal isin barsiisna. Namni kun har'a Antaartikaa irraa kan hafe harriilee hundarra naanna'eera jedha. Kanas galiin YouTube irraa argadhuu ni jedha. Namni kun eenyu jechuun keessan ni oolu. Aga dhumaatti yoo hordoftan iccitii kana hundaa ni bartu. Abeel Biraanuu yookiin Yuwaalaa Liijii jedhama. Maqaan kunis namoota biratti beekamaadha. Abeel namoota muraasaaf madda odeeffannooti. Kaaniif immoo bakkaa bakkatti naannoon kan iddoowwan ajaa'ibsiisoo ta'an daawwachiisu kan seenaa dirqisiisoo dhiyeessu. YouTube gubbaatti viidiyoo gadhiisuu erga eegalee waggaa 9 guuteera. Yeroo sanatti lammiileen Itoophiyaa baay'een waltajjii sanarra hin turre. Abeel garuu abdii hin kutannee ture. Hojiiwwan TV, raadiyoo fi beeksisa akkasumas fiilmiin maddiitti YouTube haa yaalu jedhee ture kan eegale. Akka jireenya isaa jijjiiru garuu hin tilmaamne ture. Hordoftoota miiliyoonaan lakkaaman nan argadha jedhee hin eegne ture. Intarneetii irraa fagoo hin turre. Kaaffee intarneetii deemeen akkamiin akka biizinesiin onlaayinii hojjetamu ilaalaa ture jedha. YouTube'n maallaqa argamsiisuu hubate. YouTube'n abjuusaa ijoollummaa milkeessuuf daandii sirrii akka ta'e amane. Hojiin isaa garuu salphaa hin turre. Bu'aasaas arguudhaaf baay'ee dadhabe. Gara waggaa tokkotti siquuf viidiyoon isaa hanga sadarkaa 0 jedhamutti kan ilaaluuf hin turre. Walitti aansuunis viidiyoowwan 62 wayita maxxansutti namooti ilaalan nama yoo baay'ate nama amma 9 turan. Baay'ee cimuu barbaachisa. Guyyaa hundaan hojjedha ture. Garuu kan ilaalu hin argadhu ture jedha. Abeel osoo abdii hin kutateen attamiin akkasiin cimee ture jedhamuun gaaffii dhiyaateef deebii gabaabaa kenne. Miidiyaa hawaasaa kanatti amantaan qaba ture. Guyyaa tokko akka milkaa'u nan beeka ture jedhe. Dhugaattis YouTube'n isa hin qaanessine. Yeroo viidiyoo 63ffaa maxxansetti kan hin yaadin ta'e namoonni viidiyoo isaa ilaalan baay'atan. Abeel guyyaa sana hin dagatu. Sagantaa ayyaana raadiyoo irraa hojjeta ture. Isaan booda gara manaa wayita deemu. Osoo hin rafin dura waan tokko haa hojjedhu jedheen yaade jedha. Viidiyoo hojjetee YouTube gubbaatti maxxanse. Isaan booda rafe. Sa'aatii 5 booda yoon ka'u nanna'e. Ofuma kootiif amanuun dadhabe. Sa'aatii 4 keessatti namoonni 7,000 ilaalanii turan. Guyyaa keessatti namoota 3-4tu ilaala ture duraan. Viidiyoo kana yoon ilaalu nanna'e maallaqa lakkaa'us nan eegale taree YouTube'n yeroo dhumaatiif kan rifadhe guyyaa sana ta'a jedha. Chaanaalii YouTube isaa yaada baay'ee simachuu eegale. Kanneen isa hordofanii dabalaa adeeman. Hanga viidiyoo kanaatti galiin hanga saantimaatiin argataa ture. Jijjiiramee viidiyoo tokkichaan $100 argate. Ofii viidiyoon kan hunda hojjete sun qabiyyeensaa maal ture? Oduu dansaa warri biyya alaa jirtan biyya keessan keessatti abbaa manaa ta'uudhaaf mataa duree jechuun viidiyoo hojjetee kan hin dheegneen ol akka hojjeteef dubbate. Viidiyoon kunis ibsa baankii biyya keessaa tokko hordofuun kan hojjetame ture. Bakka gammaddan sun isinumaafis ta'e malee. Kun hundi wayita ta'utti Abeel hojii idilee isaa adda hin kunne ture. Guyyaa ta'e akka milkaa'u amantaan qaba ture. Guyyaatti sa'aatii ta'e ramadin hojjetaa ture jedha. Erga viidiyoo baay'ee ilaalamee fi sanaan maatii lamaan booda Abeel hojii isaa dhaabuun fuula isaa gara YouTube'tti naannesse. Innis amma hojii idilee isaa ittiin bulu ta'eef dhaabbata mataa isaa dhaabe. Meeshaa barbaachisus guuttate. Yeroo sanatti meeshaa qaaliin na hin barbaachifne ture kan jedhu Abeel meeshaalee salphaadhuma hojjechuu eegaluu hima. Kana gochuuf ammoo maallaqni YouTube irraa argamu madda galii isaa ijoo ture. Kanfaltiin YouTube ijaan kanfalamuuf miindaa namoota 50-60 ta'uu danda'a. Baatii 2 fi 3 gidduutti maallaqa waan hedduu guuttachuu si dandeessisu argatta. Jijjiirama saffisaatu dhufa jechuun dubbata. Isaan booda haalli saffisaan jijjiiramuu eegalan. Yeroo baatiin guunne keessatti hordoftoonni isaa 100 caalan. Amma Abeel namoota 11 dhaabbataa fi yeroodhaan miindessee hojjechiisaa jira. Biiroo isaa Finfinneetiin alatti ammoo Ameerikaatti hojjechuu dandeessisu argateera. Chaanaaliiwwan YouTube 5 qaba. Lamaan isaanii hordoftoota miiliyoonaa ol argachuudhaan badhaasa warqee YouTube yookiin YouTube Creator Awards yoo argatan kan hafan sadan ammoo 100 caaluudhaan badhaasa meetii argataniiru. Chaanaalii oduu wayitawaa irratti hojjetu kan qabu Abeel hordoftoonni isaa 500 qaqqabnaan chaanaalii biraa saaqe. Chaanaalii kanaanis kan Abeel ittiin abjuusaa ijoollummaa itti jiraachuu eegaledha. Chaanaalii kanaanis Abeel biyyoota garaagaraa irra naanna'uun hordoftoota itti agarsiisa. Abeeliif biyyi jalqabaa hordoftoota daawwachiise Yuugaandaa turte. Waggaa 7 irraa gara Yuugaanditti imaluudhaan aadaa biyyattii fi haala jireenya hordoftootaaf qoode. Ittaansee ammoo gara United Arab Emirates imale achittis bulchiinsota 3 irratti viidiyoowwan garaagaraa hojjetee tamsaase. Hanga ammaatti Antaartikaan alatti biyyoota addunyaa hunda naanna'eera. Ta'us haalli hundi qajeelaa hin turreef. Yeroo jalqabaatiif gara Awurooppaa kan imale karaa Faransaayii ture. Imbaasiin Faransaay yeroo hedduu viizaa na dhorkee ture. Kan jedhu Abeel kana milkeeffachuuf baay'ee akka malee dubbata. Faransaay qofaa osoo hin taane biyyoonni hedduun viizaa kennuuf hin eeyyamne ture. Jaappaan biyyan ijoollummaa kootii qabee dhaquu barbaadu ture. Yeroo baay'ee dhorkameera. Dhiyeenya kanaan hayyama argadhe jechuun ibsa.
Abeel hanga ammaatti biyyoota 63 irra naanna'eera. Ameerikaa bulchiinsota 50 daawwateera. Rakkooleen gara biraa ammoo erga biyyoota keessa seeneen booda kan jirudha. Gadi fageenya isaa kaasuu barbaadu baatulleen Azerbaajanii fi Jibuutii keessatti rakkoon isa mudate osoo dhaquu baadhee kan isa jechiisan turan. Aadaa biyyoota adda addaa kan kaameraan ija jaallannee jira. Bakka baay'eetti akkan faayila balleessisu iddoo kaanitti ammoo afaan rakkoodha. Afaan Ingiliffaa dubbattee osoo turjumaana qabdu waliigaloon yeroo cimu jira jechuun ibsa. Haalli qilleensaa ammoo rakkoo gara biraati. Tibba imalaatti ho'i yookiin qorri dandamachuuf rakkisuus si mudata. Sababii qorra cimaatiin yeroo miilli na dhukkubee tureera jedha. Yeroo tokko ammoo osoo hin nyaanne yeroon bulu jira. Kunis biyya Abeel waan nyaachuu danda'u hin jirretti akka isa mudate hima. Abeel imalaan dura sirriitti qorata, ni dubbisa, ni qophaa'a. Kanaafidha ani akka turistiitti galaana cinnaatti bashannanuufi yookiin magaalaa keessatti suuraa ka'uu miti biyya kanan naanna'u jedha. Seenaa aadaa haala jireenyaa yookiin waan biyyoota sanaa adda isaan taasisuun agarsiisuuf yaala. Abeel nama gaa'ela dhaabbatee fi abbaa ijoollee lamaati. Namoonni baay'eenis maatii kee dhiiftee attamiin biyyoota kanneen naannoof ta'a jechuun gaafatu. Namoonni waanan waggaa guutuu imalu itti fakkaata kun kan danda'amu miti. Waggaa keessatti baatii 2 yookiin 3 qofaan imala. Yoo al tokko imalu viidiyoo baatii 5 ta'u qabadheen deebi'a jedha. Biyya keenya qofaa osoo hin taane biyya biraas deemee kanan hojjedhu yuutuubiin yoo jedhuun na hin amanan attamii naan jedhu waan maallaqni xiqqoo qofti argamu itti fakkaata kan jedhu Abeel yuutuubiin kan itti beekeef madda qabeenyaati jedha. Hanga bu'aan dhufutti garuu dadhabbii qaba. Waan nama dadhabsiisuu qaba. Waan nama nuffisiisus hedduutu jira. Haala wal fakkaataa fi tasgabbiin hojjechuu barbaachisa jechuun ibsa. Kan biraa ammoo haala itti dhiyeessanidha. Abeel namoonni namanii biyya keenya qabiyyee barnootaa hin jaallatu yoo jedhan nan dhaga'a. Ani kanaan walii hin galu. Murteessaan haala itti dhiyaatudha. Haala nama hawwatuun yoo dhiyeessite namni inuma ilaala. Dur barnoota tokko sababii barsiisotaatiin ni jaallanna ture. Yuutuubiinis akkasuma jedha. Beekumsi dabalataa fi dubbisuun qabiyyee gaarii dhiyeessuu fi akkasumas qophiidhaaf akka barbaachisu kaasa. Keessattuu Itoophiyaa carraan baay'een akka jiru aman. Abeel Itoophiyaa keessa yuutuubiin hin jiru. Kan afaan guuteen dubbadha. Kanneen hordoftoota miiliyoona qaban haala koofnu yoo jenne muraasadha. Addunyaatti mataasaa kanneen hordoftoota 500,000 kan qaban yaabbee xiqqaadha kan jedhu Abeel yuutuubii waltajjii carraa hojii bal'aa hin xiqqaamnedha jedha. Rakkoonsaa ammoo namni baay'een milkaa'ina guyyaa tokko barbaada. Hunda gammachiisuu barbaada. Erga jedheen booda ogeessi kamuu waan beeku yuutuubii irratti hojjechuu danda'a. Akka waan gaarii fi kan nama hawwatu ta'uuf yoo yaale yeroo fudhata malee milkaa'ina argachuunsaa hin oolu jedha. Abeel waan inni irra ga'e namoonni kaan akka baraniif kitaaba barreesseera. Waggaa 9 dura yuutuubii hojjechuu kan eegale Abeel yuutuubii bira kanfaltiin dhaabbataan akka hin jirre dubbata. Galiinsaa yeroodhaa yerootti adda adda. Har'a miiliyoona argadhu baatii ittaanu ammoo argachuu dhiisuu hin danda'a. Galiin dhaabbata kanaa jedhamu hin jiru. Gaaffii homaa hin qabu. Miiliyoonotaan ni hojjetama. Kanas si mirkaneessuu isaadha. Maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu itti argatta jedha. Abeel kanfaltiisaa caalaa yuutuubiin kan hawwaa ture akka jiraatu addunyaa akka naanna'uuf gargaareera. Abjuusaa ammallee ganaadha. Biyyoota addunyaa irra jiran hundaa ilaaluun barbaada jedha. Kanarraaf qindeeffanne asumarratti goolabaa qophii biraa nagaa wal agarutti nagaa waaqayyoon tura.